Bode sini kita sih jole wallahi bode sini. Waalaikumsalam. Dove? Justa sabona. Naga baik. Alibo market oje galu wante evi undige sani you follow kore da kono mata dole rajira. Alibo market baka nani mas kabaja sabona ti. Nyan ne chura annaken ora kata wena tibilan. Coba nanya nani. No, jadi. Aw jadi. Laka kan nama Qur'ani ti barbade mo kan nama tana de yani nama wajini mo qabala mo kajada du batar anin bar Iya. aw yes no cigralam fere nje beri qabala ba mal gure yo fu gali daga nam nishan nyate ka so boles Iya. Di jalan akan. batur ke barachu ka batur Dia kau mana cunga bapa ni Turki na. Alibo boleh kau down di kesan. Kesan ni Alibo market. Balagan apa lagi? Abang Turki. Turki apa nak orang? Abang Turki barat dan sekarang. Ubah. Yo TikTok ini barat kau orang udah buka bu. Anak sih udah sisa. Aci yo akas teh cuy. Mati kita TikTok ini yang apa TikTok ini bersih Bata. Yo kasih wadikan. Anak cuma nak koti. Abang Turki kita bersih tu siapa era? Mani. Mega partai kawar ya tu mo. Baru. Nyanyi lah kasih Turki. Iya. Mega kapal teori itu nu dolar $16 only. Very nice. Soalnya masa dia sana sudah Nyanne ka nyanne daga berarti ini cuna garanko sila jennan entana ampuda megale barilla Turki jajjabala Yetir tamu beko. Turki jajjabala mo koy kasi tani mawana rage ni majiram mudanno ko Turki la batu barilla ule galagal che barilla na galagal famega ranko ko batti bada megale anis bata be kasi tigale chuna Garinja sabona ko egalenjira kalesa diga ken nanture moti ko kalesa kan fen diga garadu wala antara sound di da kalesa amas diga bakata ko tiken nanture wallahi wa inki ya de sada alhamdulillah wanan sila aso miti wanan ofratin benne panna tarjame agan lo turki fe gabena wallahi malibi wanan ofratin benne fa Adi hunda yu rabbi tu fida rabbi tu yu bahasa rakongga. Taf ko dah kabera siapa kanjara kia mau kajara tu kabe. Siapa kan kajara timo kia Kan kajara timo kia Boma tuyu nama rafu da wata kaya da ini rabbi jara namni na dibin injedu na dibin na fayyisi jedha malee rabbiin karaa ofii fedheen si fayyisuu danda'a abshiri waa takka illee Tap-tap godhaaf mee hundi keessanuyyuu tap-tap godhaaf sama. Atau ka? Doail mana kata wallahi. Abshir muga. Dulu ko rati ganda mesun. Tina bro. Akate ko kuno ma zaita mo won kabatami tangara anani bi zaita to ko tangara ka zaita da ko wan ji da to ni ka tangara ka Lagi saya sabona. Dhagayeera bar kalelle dhagayeera Sabona. kalelle yoo inni haasa'u dhagayeera bar muu beeka kalee yoo inni Mana kazaita amma isana ade si sabona ko wallahi.
sana yaaddeessi. Abshir nu beeka. Madaatti dhagaame suma dhuguma. Madaatti dhagaame. Abshir. Beekaadhuman kolfaara malee. Alhamdulillah waan rabbi fide beektaa nan beeka. Waan rabbi fidu du'as fideedha. Akkuma fide kana sirraa fuudhuu danda'amu beeku waan isaan beekamu waan hunda galatoom jedhu obboleessa kennallee kalellee taa'eetuma dhageeffataa hara gizee inni haasa'u gizee atillee haasoftu tokkummaa jalatti illee gizee kaanillee bakka waan dandeenyuun abshir ammallee homaan sodaatin. Tama doolaara 60 kafalee jettu san illee yoo buru afaan wallaaltee itti deebite abshir anin kafala bakka 60 sana anin kafala. Akkam jirtu sabboonaa mucaa sitti firii isheen deema miti karaatti galtee mucaan hojii. Laala fataa ittee jiraataa harti mana durbaa bicha inumaayyuu yaadanne isillee hojii nyaataa harti fataa ittee amma boruun galti yookaan iftaan. Misibraa jaallatu wallaahi galatu laa waan misibra geessi ani gaafadhu silumayyuu takkuma wannan xiqqoo waan biraan ga'e yeroo rakkinaa qofa na gaafatee na biraan ga'e ka'e yeroo kaan callisan jedhini ati obboleessa ilma Oromooti wallaahi waan sibira jirti yaaddoo kan hin gaafanne wanni sibira ta'e bakka waan na geessi kan ilaaluufi calluma jedhe malee wanni sibira geessi bakka akka waan na bira geessi jechuudha. Kanaaf callisa na yaaddeessu. Silaa dura galcha ture gadda qabdi akka holisii takka armii taatee turte. Sababbii sanii bakka gadda san illee aadaa barsiisuu jedhee ofumaa kiyyaa dhiise malee galtee illee achi. Lakki waan sin gaafadhu takkaasi gaafadhee beekama takkaa rakkataas ta'ee kafayyaa qabu akkanaas ta'ee wallaahi si gaafadhee beeku maaliif si biratti waa yaaddoon hin jiru yoo wanti yaaddoon jiraatti sinatti hin ta'e callisa si biraan geenyaani akka waan ammaatii biraan ga'eeti wallaahi. Takkaasi gaafadhee kanaaf si gaafadhee. Obboleessi illee naasaa ijoolleen firallee naasaanii akka barbaadde jirti waa takka. Inumaayyuu bakka ati dura argite san irraa guddatte iyyuu duraan xiqqoo takka. Masha Allah. Adeegi wallahi. Amma keetti nu yaachisaarra rabbi fayyaa sii kenne nagaa si adeebsu wallahi. Rabbiin haqadha wallahi sabboonaa waan namu ana jaallatu hedduu jira faamilii jira jedhee manii beekaa of intina ilaala malee inni bishaanii sun immoo tortoree mootuun kun waa hedduu tangalee bare amma wanni rabbii ol aanu irraa dhufe rabbi nan dhibin hin jedhan na dhibi na fayyisedhan wanni rabbi irraa dhufe inuma fayyita inshaAllah. Dhibeen tokko maalidha beektaa itti yaadda'uudha ati kolfuu kana keessa iyyuu waa guddaa jira bar yaaddoo dhiisanii kolfuu kana keessa dhibeen namarraa qallala. Walla dirqama kaa sabboonaa ko dirqama jaalladhee miti bartee amma ati nyaatuma nyaatamu sanitti kolfiiti afaan jarri jettu shaayii fa'a ajaja dhugaatii ilaalta abshii rabbuma jira. Wallahi sabbooko amma nama jaallatu keetii hedduu jira. Zajaan ijoollee Liibiyaa tuyyuu sii dubbatti yoo karama birallee hafee Zajaan gizii an Suudaan irra jiru ijoollee Liibiyaa wajjin namni hin beeku rakkane sun sii dubbatti inshaAllah. Inshallah wallahi giddiduma ani gaa hunduu ajiraadhe si sabboona wannan manamni kuma koona hambarree fi na yaaddomnee fi yoo hunduu ajiraadhe iyyuu gaafa natti jabaattee mataa lafaa na geesse malee gaafa kaanii ani ni yaaddee nama yaaddeessu si galee rifadheera. Rifadhus maalan